Iraan buufata xiyyaaraa Ben-Gurion fi iddoowwan biroo Israa'el haleeluu himte. Waraanni Iraan guyyaa har'aa akka jedhetti Ameerikaan iddoowwan niwukileeraa Iraan irratti haleellaa erga raawwattee booda buufata xiyyaaraa Ben-Gurion dabalatee iddoowwan hedduu haleeluu beeksise. Haleellaan kun opereeshinii dhugaa sadaffaa jedhu jalatti raawwatame jedhe. Misaayila fageenya dheeraa fi humna cimaa qaban fayyadamuun buufata xiyyaaraa Ben-Gurion giddugala qorannoo baayoloojii, bu'uuraalee loojistikii fi giddugala ajajaa fi to'annoo Israa'el haleeluu beeksise. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei Ameerikaan Israa'el gargaaruun dogoggora cimaa taasisaa jirti jechuun akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Itti dabaluudhaan miidhaa guddaan U.S irra gahaa jechuun yeroo muraasa booda murtee akka dabarsan beeksisaniiru. Haleellaa U.S iddoowwan niwukileeraa Iraan irratti raawwatameen U.S iddoowwan niwukileeraa sadi Fordow, Natanz fi Isfahan irratti haleellaa hamaa raawwatte. Fordow keessatti boombii baankar buustar ja'a fayyadamuu ibsuun bakkeewwan birootti immoo misaayila Tomahawk 30 ol dhukaasuu ibsite. Muummichi ministeeraa Israa'el Benyamin Netanyahuun gargaarsa Ameerikaa galateeffataniiru. Trump haleellaa milkaa'aa fi rukuttaa ajaa'ibaa ta'uu ibsuun kana booda nagaadhaan jiraachuu yookiin balaa cimaa filannoo keenya ta'a jechuun akeekkachiisaniiru. Deebii kanaaf dhaabbanni niwukileeraa Iraan haleellaan kun seera addunyaa kan cabse jechuun balaaleffate. Iraan iddoo wasuusa katta'iinsa dhaabbata atoomikii idil addunyaa jala jiraachuu ibsuun meeshaan raadiyoo aktiivii akka keessa hin jirre ibsaniiru. Kana jechuun Iraan osoo US'n haleellaa hin jalqabin dura yuraaniyeemii ishee baasuun iddoo hin ibsamne kaa'uu hin ooltu jedhame. Qondaalonni naannoo qoomna Natanz fi Isfahan keessaa gabaasa dho'insa ittisa qilleensaa fi miidhaa xixiqqoo gabaasaniiru. Gorsaan paarlaamaa Iraan maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne tokko akka jedhanitti boombii darbachuun beekumsa balleessuu miti jechuun Trump irratti qoosaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii haleellaan kun aarii guddaa kan qabu ta'uu ibsuun Iraan filannoo ittisaa hundaa akka dhimma itti baatu cimsanii dubbataniiru. Iraan haleellaa guyyaa irraa taasiste misaayilaa fi diroonii hedduu gara Israa'elitti furguugsite. Gabaasni akka agarsiisutti dhukaasni Iraan kun magaalota Israa'el daaraa adii taasiseera. Tel Aviv, Jerusalem fi irratti xiyyeeffate. Deebii kanaaf waraanni Israa'el haleellaa qilleensaa dhiyaa Iraan irratti kan raawwate yoo ta'u, akkasumas haleellaa kanaan iddoowwan misaayila gara Israa'elitti itti furguufamu haleeluu ibse. Haleellaa U.S Iraan irratti raawwatte hordofe biyyoonni garaagaraa yaada mataa isaanii kennaniiru. Antonio Guterres jeequmsa kana balaaleffachuun tasgabbiin akka deebi'u gaafate. Muummichi ministeeraa Israa'el Benyamin Netanyahuun ammoo tarkaanfii Ameerikaa kana seena qabeessa jechuun ibse. Mootummoonni Niwuziilaand, Awustiraaliyaa, Meeksikoo, Kuubaa, Venezuelaa fi pireezidaantii Masrii dabalate haleellaa kana balaaleffatanii mariin dippiloomaasii akka cimu waamicha dhiyeessaniiru. Trump yoo Iraan nagaa hin filanne tarkaanfiin dabalataa akka jiraatu akeekkachiise. Iraan gama ishee mirga ofirraa ittisuu guutuu qabaachuu ibsuun US'tti balbala gahanamaa akka bantu dhaadatte. Deebiin kun gareewwan akka Hizbollaa Huutii Yamaffaa hirmaachisuu danda'a jedhame. UN fi hawaasni addunyaa marii fi tasgabbii waamu garuu halkan tokkotti gaafiin kun nagaa argachuu danda'a moo hin danda'u kan jedhu gaafii ta'e. Haalli kun baay'ee yaaddessaadha. Iraan aariidhaan deebii kennuuf jirti. Ameerikaan immoo Iraan nagaa hin filanne taanaan irra deebiin rukutuuf jetti.